Bagagesani, 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 bagagesani. Ayana hoga barara, bagagesani. Ayana hoga barara, bagagesani. Come on, tira, tira, tira. Take one, take one, take one, take one, yo, take one, yo. Akkam dorgommii kun nama nyaachisaa birrii qabaa. Sanuu bargalata iyyuu hin qabdu. Maali kana shafaafaa jechuudha nama namdaamu. Namoonni leenjistoota jalqabaa ta'an hin beekamu magaalaa keessatti. Akka goobaa kormaattis ilaalamu. Ni sodaatamu magaalaa keessatti. Akkam yeroo keessa muuxannoon akkasii ture. Muuzii kiiloo 2 bitee uffata shuraaba guddaatti uffise mataan isaa rifeensa qaba amma garuu amma nama guddaa ta'eera malee mataan rifeensa guddaa qaba rifeensa isaa kana bishaan gannaqee shuraabichitti uffise kana dorgommii keessa seenee na rukutaa seensarii na barreessu dide. Sansarii kun maal ta'e ammas nan goba homaan jiru. Ayyaanni ganni akkasinitti tole abdiin qaba dhaggeeffattoota keenya. Ganamaa keessummoota sadii affirree ogummaa isaanii bu'aa bayii ispoortii teekwaandoo keessa jiru akkasumas hiikkaaf maalummaa teekwaandoo warreen galmatti leenjaa jiraniin dabaalleessiniif dhiyeesseen ture. Amma immoo naamusa ispoortiin teekwaandoo qabu akkasumas mudannoo ispoortii kana keessatti keessummoonni koo qaban dhaamsaaf yaada hawaasaan dabaallee qabannee dhiyaannee jirra nu waliin tura. Muuxannoon biyya keenyaa jiru maalidha? Namni tokko hin ta'a riizarvir ta'e kan ijoollee sana eeggatu jira. Warra gahoomee dhufe warra gahoomee dhumatee sanuu bargalata iyyuu hin qabdu. Maali kana shafaafaa jechuudha nama namdaamu. Galata iyyuu hin qabdu. Haa ta'u iyyuu ijoollee gahooman kana geessitaaf gareen biyyoolessaa leenjisaa ofii isaaniitiin delegeet godhu. Gahee leenjisaan sun ji'a 2 yookaan ji'a 1 ji'a 3 hin leenjisaa fudhee deema. Achiti gaheen ati taphattes almost himamuu miti maqaan kee achitti dhiqamuu luun barbaadamu sadarkaa sanatti ture baay'ee. Kun immoo bartee ta'ee still sadarkaa ammaatis kan jiru ta'uu isaati. Kun immoo cabuu hin dandeenye kun immoo maal agarsiisa dhimmicha siistemaan hoogganuu otoo hin ta'in dhimmicha nama dhuunfaan hoogganuu namni dhuunfaa gaafa seektara tokko hoogganu rakkisaa ta'a. Siistemni taa'ee fi yoo jiraate siistema sanaatiin namni kamiyyuu akkaataa sanaatiin ittiin hirmaatu danda'u akkasumas immoo carraan bal'aanis akka inni jiraatu taasisuu danda'a. I think yeroo sana akkaataa sanaatiin nuti ijoolleen keenya gaafa mo'attee dhuftu buufata xiyyaaraa dhannee akkaataatti simannullee siqee jechaa turre deemaa turre maaliif na mudateera ana na mudateera baay'een ijoollee koo jaaladha. Arsaatti kaffaleera karoorfadhe irratti hojjedheera galma kaa'eera mishinis qaba kanaaf ispoortii kanaatiin immoo bakka kanaan yoo ani ga'uu hin dandeenye mini carraa kan gargadhe ijoollee kootiin garuu argachuu qaba jedheeti waan irratti karoorfadheetiin hojjetaa tureefis akkaataa sanaatiin baay'ee siqeechaa turre normaali ijoollee masimachiyyuu rakkisaa ture akkaataa sanaatiin keessa dabarre carraa gara biyya alaa dorgommii ofii kootiin babarreessatan argadheen ture ijoollee kootii wajjin 2008 akkuma isaan achi deebi'anii Ameerikaa Kaalifoorniyaa ture akkuma yeroo sana immoo Tiraamp filatame carraa ta'e anuu carraa dhabeessa ta'e malee Tiraamp biyya kana keessa namni biyya alaa kan dhufnaan jiru dhorkee ture sababa sanaatiin carraan gara biyya alaatti deemamu sana dhoowwame Kaalifoorniyaa irratti argadheen ture achaas immoo almost ani gahee koo tan taphachuu qaba jedheet waanuma seenaa qabeeti dhaloonni dhufu waan kaasee dubbisee ittiin hojjechuu danda'u barreeffamoota adda addaa akkuma ammas kana gumaachuu jalqabe akka naannootti tanuma qofa deeme ijoollee Finfinnee 2tu jira isaan wajjin hin dhaqee leenjii sana arganne achis baay'ee perform goone leenjii sana irratti immoo akka carraa sponsora Chaayinaatti argadhe Beijing dhannee leenjii dabalataa like taekwondo pedagogy taekwondo science and jiru sana leenjii dabalataa arganne leenjii sana immoo ofii kootiin sadarkaa naannootti karooraan Federation Taekwondo Oromiyaa wajjin bakka sistema keessa galchuudha. Namni akka barbaade kan inni jenne kaarikulamii mataa isaa qabatee seeraan akka namni akka barbaade kan inni jenne leenjistoonni biroo faana kooti kan deemuu danda'an. Fuuldura isaanii bright akka ta'e mirga keessa qaban. Amma waggaa 77 carraa leenjii sana argachuu otoo malan global mastery 77 otoo nama tokko ergite 77
jiraachuu danda'u ture beekta. Mee ulfaadhu gara Kooriyaa fi Chaayinaa kana leenjiidhaaf akka deemtutu nutti himte. Amma namni yeroo baay'ee keessumaa ispoortii gosa wamma kaasa turre teekwaandoo maarshaal aartii ITF WTO kana wal qabatee warra Kooriyaatti waan ta'eef Kooriyaa lammanuu namni achi keessa hundi waan ispoortii kana danda'utti fakkaata. Karaa marra galagalaafa waan fakkaata. Akka muuxannoon isaan bira jiru baay'een isaanii barumsa kana hin qabu teekwaandoo kana sirma danda'u akkuma aadaa isaaniitti ittiin jiraatu moo akkam? Yeroo ammaatetti almost ispoortiin kun olompikii seenee asi guutuu biyya addunyaa irratti ani shaakala maaru. Kooriyaa keessatti maal inni hubadheera duraan Kooriyaan kamiyyuu leenjii kana hojjetaa ture. Aadaa sababi isaa akkaataa itti diina ofirrattisuu danda'anii fi lolaaf qophaa'an ture. Erga saayinsiin guddatee gara olompikitti yookaan ispoortii kana gara uummatummaatti wanni erga dhufe asi garuu fedhii irratti hundaa'a. Akkuma biyya keenyaa wanni galma adda addaa keessatti ni leenjisu marti garuu hin beekan. Marti garuu hin beekan. Chaayinaa kana ofuma baay'ee baqachuun hin ta'u. Baay'ee aadaa ta'e namni baay'ee Chaayinaa arginaan ushuu yookaan teekwaandoo habeekan fakkaata garuu maraa miti. Maraa miti. Baay'ee ulfaadhu mee yeroo baay'ee namni ispoortii kana barate nama baay'ee naamusa qabudha. Anis dhuunfaa kiyyaan namootaan beeku namoonni ispoortii akkasii baratan baay'ee naamusa qabu. Nama loltee beektaati waama ta'e walitti buutee namni sitti darbees ta'uu danda'a nama walitti buutee beektaa. Ani qofa kiyyaan nama loleen beeku garuu amma gara dorgommii yoo deemte immoo guruppiidhaan loluun hin jira. Gareetiin akkuma jalqabaa Biraam kaasee jeequmsi keefaa waliin. Amma achi biyya biraa deemnaan achi yoo deemte biyya isaanii wajjin dorgommii seennaan yoo baate daggaafi siin galakkisu. Silola karaa irra sirku. Baqa kanarratti immoo baqa ofii. Warri naamusa eegsisan jirani. Warri nagaa eegsisan. Ara nu biratti akkatti hin dhufani be. Nus baqa yeroo suni addaanuu kutanii sanaan booda immoo baqa kuni biraazariif sistariif wal barsiisuuf waan ta'eef waan akkasiin jiru minaan jedhee leenjisaa ijoollee isaanii hin dhoowwaa sanaan booda homaan jiru. Kana irratti malee dhuunfaatiin nama wajjin walitti buuteen beeku. Hayyee galatoomi maaster gara kee dhufa waan muuxannoo dhuunfaa wajjin wal qabatu. Yeroo baay'ee amma namoonni leenjistoota jalqabaa ta'an hin beekamu magaalaa keessatti. Akka goobaa kormaattis ilaalamu. Ni sodaatamu magaalaa keessatti. Akkami yeroo keessa muuxannoon akkasii ture inni kun ilaa maaster ibsaadha ispoortii kana hin beekaa jedhamee waa'een keessan odeeffamaa ture mee maal fakkaata? Wanti akkanaa kun hin mudata. Fakkeenyaaf warri nu dura duranis nullee isaan laalaa warri guddanneen jira. Duri tarii kaaffee isaan seenan yookiin bakka bashannanaa isaan seenan barattoonni illee seenan namoonni isa leenjisaa ta'uu beekanis naannoo sanii yeroo fayyadaman dubbiin isaan dubbatanis ilaalchi isaan waan biraatiif yaadamanis baqatanii mala sanii bahe dur nu dura jechuudha. Yeroo keenyatti gad dhufaa yeroo dhufu akkuma sanni seerri mataa isaatiin akkaataa adeemsa isaatiin baay'ee disipiliincha seerichaatti malee sodaa biraan qabu kabajaadha of keessaa qabu. Fakkeenyaaf anamma barattoota keenyarraa yookiin ammoo asumatti hoo kaase bakka nu teennutti yookiin ammoo bakka nu seennetti isaan hin fayyadaman iyyuu. Naamusuma akkasii qaba. Naamusuma akkasii qaba. Kabajaa guddaa of keessaa qaba. Sodaa biraa of keessaa qaba kan jedhu warri simbeenne namoonni amma akka qara dura warroota adii yookiin Chaayinaa Kooriyaa hundinuu danda'an jettee gaafatte san warroonni akkasii sunniin ammoo yooma situ qanis qaamni kan kee warra sibiila itti fakkaatu hin jiru. Akkanumaan si baqatan. Barattoonni si beekan kabajaa siif qabaniif fakkeenyaaf ka jedhu kabajaa keessaa kaaffee tokko yookiin bashannanaa yeroo seentu akka seeraatitti odoo leenjisaan kan keessa seenne inni hin taa'u. Nyaata siif qophaa'e kana haala saniin osoo inni haala saniin waan tokko hin jenne haala nyaachis hin jalqabu. Si teessisee ka'ee konkolaataa keessas yeroo akka tasaa taaksis yeroo fayyadamtu inni seenee yeroo taa'ut inni si duubaan seenee dursa siif kenna. Kun kabajaa keessa jira. Warri sodaadhaa fi akka goobaata akkas ilaalayyatti sunniin warra duuba kan kee jiru warra ispoorticha haala sanii hubannoon qabaanne haala saniin si dhiyaataniiti yoo si qabe nama akkasiiti yaada maal akkas waan akkasii jedhanii kabajaan keessatti jira gaafa si dhiyaatan si hubatanii garuu sodaan hin jirti warri si hin beekneef akkasumaan warri si beeku ammoo kabajaadhaaf malee badaan wanti akkasii maqaan hin qabu jechuudha naamusa keessatti. Namaanoo walitti buutee beektaa tariitii nama si hin beekneefaa namoonni tokko naamusa kan hin qabne jiraachuu malu. Waan akkasii si mul'ate beekaa? Ani namaaf jedheeti wanti akkanaa kun jiru umurii kee keessatti baay'ee na mudata namaaf jedheeti garuu chaalenjii na godhuuf chaalenjii na godhuuf
akkuma qara jette san wanti akkasii sun mudachuuf direct akka waraana keessa tures haala naamusa akkasii waan dursee si dhufus waan beekuu dandeettus leenjisaan tokko akka seeraatitti bakka akkana wanti si mudatu kana baqachuu qabda. Baqannaa jechuun maal jechuudha? Sodaa miti oolmaa kan keessa sirreessuudha. Jiruuf jireenya keessa challenge akkasii mudata. Wanti akkasii mudatu kana ammoo ofirraa qolannoo barsiifta malee waan biraa gooteet barumsa biraa nama kennuudhaa miti. Kana mudates akkasuma ta'e malee miidhaa biraa irra geessineet barumsa isaaf kennineet gara ispoortii akka dhufu gooneerra. Maal rukutamuu maal akka tasaa idduma akkasii kanatti hiriyoota keenya irratti challenge yoo dhufeeti nama waliin bu'e. Waliin bu'iinsa kana keessatti namoonni sin beenne akkuma jettu akkuma warri sin beenne qara maqaa siif kennu warri gonkumaa sin beenne ammoo tuqee ilaaluu barbaada. Tuqee ilaaluu kan barbaadu kun ija kan keetii fi maal kan kee akka ofirraa eeggattu kana haala saniin ofirraa eeggannu anaa fi maastara miyyoobiin ture akka tasaa haala saniin waan san ofirraa dhoogineet barumsa isaanii kennite seera jala oolchineet waan san yeroo sanitti challenge akkasii yeroo tokko lama sadii akkasuma mudateera. Malee atis gaafa namni sitti darbee dhufu aartee namni obsa keessa booda namni tariitii eenyummaa namaan beekne namatti bu'ee fa'aa akka sadarkaa aartee rukutuun gahuu hin danda'ama sadarkaa sanarra hin geenye jechuudha. Sadarkaa ofii baateeti waan kana rukutuuf baatu keessatti leenjii barattu keessatti tokkoffaa seera isaa cabsuudha. Lammaffaa eenyummaa kan naamusa isaallee eeyyamu. Lammaffaa immoo haala saniin naamusa kana keessa darbitee waan akkasii keessa yoo deemtu taate dhala kan kee yookiin barattoota kan kee deemtee sa'aatii isaa gattee barsiisotanii maal dabarsita maqaan qabdu sun dammoo barataa kan kee bira deemu. Haala kana yeroo guddaa amma challenge amma dubbadhu kana isaan wajjin turanii yeroo isaan barataa ture wanti kun mudate isaan hin beekan ture. Abrish gara keetti dhufa. Mee naamusumti wal kabajaanii ispoortii kana keessa jiru maal fakkaata? Baay'ee ispoortiin kun uumamsaayyuurraa kaanitti gaafa laallu bocumti ispoortii kana qaama qalbii namaa bitu danda'uutirraa kan bocame jechuu danda'ama. Sababni isaa maalidha? Tokkoffaa waan ati qabdu uumamaan waan ati qabdu kana gabbisuudha ispoortiin. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa harka isaa akkas namarratti wanni wajjifatan namni akka carraa uumamaan ija duunfatamti uumama. Namni tokko yoo ulee sitti kaate uumamaan harkaan qolata naachuraal. Isa uumamaa kana teeknikii fi taaktikiitti dabaltee sheep goota, smaart goota. Akka inni humna godhatu, akka inni saffisa dabalu, akka inni enduraansii qabatu goota. Isa uumama sana gabbiifta. Inni biraa sammuudha. Namni tokko sammuusaa almost addunyaa kana keessatti amma sammuu bal'atuutti hin jiru addunyaa nuti amma sammuu bal'atu. Isa sammuu sana immoo akkamitti akka itti gabbisuu dandeessu. Ittiin sammuu kan kee itti gabbisuu dandeessu. Baay'ee challenge ittiin of godhuu dandeessu. Amala badaa si keessa jiru immoo akkamitti si keessa akka itti bahuu danda'u irratti leenjiin kennamu kun rakkoo naamusaaf saaxilan sana bilisa ta'uu deemama. Fakkeenyaaf ofirraa ittisuu namni tokko balaa kamiyyuu yoo isa qaqqabee ofirraa ittisa malee waan qabuun gara miidhuutitti gara wannaatitti hin deemu. Hamma dhumaa ofirraa ittisa. Ofirraa ittisee to'annoo jala oolchuu sana darbuun qabu. Sanayyuu gahuun qabuudha. Sadarkaa amma ofirraa ittisuun isa dhumaati miti garuu sanayyuu gahuun qabuudha. Tokkoffaa naamusni teekwaandoo oolma keedha. Amma waa'ee kan kee himuudhaaf hiriyaa kee beekuun qofa miti kan jedhamu jira malee. Kanaaf oolma isadha. Oolma isaas wanniidha. Fakkeenyaaf iddoowwan rakkoo ta'uu danda'an yookaan rakkoo naamusaa fiduu danda'an oolmachirraa guutumaan guutuutti achitti ooltu. Si dhoowwa jechuudha naamusni. Namni immoo iddoowwan lolaaf waan akkasii saaxilaniif hin oolu taanaan balaan akkasirraa naachuraalii bilisa jechuudha afaan biraatiin. Fakkeenyaaf araadarraa bilisa taata. Araan immoo dhugaatiin jira, tamboon jira, jimaan jira. Amma garuu almost inni kun akkaataatti hin beeku garuu inni kun almost uummata dominate godhaara. Araanni kun almost mootummaanis itti yaaduu qaba jedhee yaada. Almost dominate yeroo nutitti baay'een namni jimaa qabamus namni dhugaatii seenus hin jiru dargaggummaa. Amma garuu baay'ee ijoolleen xixinnoo umriin isaanii bakka akkasitti oolu. Fakkeenyaaf beeting jira, bakka qumaarri adda addaa gaggeeffamu jira. Bakka sanatti hin ooltu. Qumaara bira oolte taanaan lolli nafu. Lolli nafu taanaan immoo almost waan ati barattee hojirra oolchita jechuudha. Ispoortiin kun bakka oolmaa kee akka sirreeffattu. Jalqaba bakka oolmaa sirreessa. Lammaffaa immoo ofiif otoo hin ta'in namaaf jiraachuu jalqabda. Namaaf jiraachuu jechuun fakkeenyaaf namaaf ajajamu, nama dursa kennu, namicha sana salphatti akka miidhuu waan beektuuf tuffattee bira darbuu, especially tuffattee bira darbita. Akka barbaade si arrabsuu danda'a, akka barbaade si miidhuu danda'a, akka barbaade si dhibuu danda'a. Garuu tuffattee bira dabarta. Because isarra waan xiqqootiin humna xiqqoodhaan isa miidhuu dandeessa. Kanaaf isa kanallee akkaataa sanaatiin sammuun isaa akka inni understand godhutti leenjiin kennama. Kanaaf naamusni naannoo kana jiru almost sadarkaa naamusa amantii kennamuun sana qixa jechuu danda'a afaan guuteen dubbadha because
waan heddurraa si baraara martial artiin. Inni biraa sammuudha. Kalaqa sammuu kee understandii dhimmoota ittiin ittiin godhuu dandeessu barumsa ittiin yeroo daa'imummaa keessatti barumsa baratte taanaan almost sammuu kee keessatti wanni ittiin dhimma sanatti hubachuu dandeessu baay'ee ariifataadha. Dagaagina sammuu keetiif illee baay'ee murteessaadha. Because arti paatterniiwwan achi keessatti hojjetaman sunni almost mathematics physics arti ispoortii kana keessa jirus waa xiqqoo nutti. Yeen artiin beeltiidhaan garaagarummaa artiin achi keessa beeltii kan immoo saqqee halluu kan immoo kalar beeltii jennu sanaatiin artiiwwan kennamantu jiru. Akkasumas immoo teegoog jennaan afaan amma akkuma irratti idilawaa sanaatiin teegoog jennaan. Teegoog jechuun artii yookaan paatarnii halluu amma diimaa sanatti kennamudha. Teegoog ijaan tokkoffaa lammaffaa sadaffaa torbaanii kennama. Afaan Kooriyaa dandeessaa? Lakkoofsaaf wanti xiqqoo malee baay'een beenu. Teegoog iljaan jechuun pumsee tokkoffaa ijaan sajaang samjaang ojaang chiljaang jennee amma torbaatitti artiiwwan kunniin kennamu. Lakkoofsota amma warri itti dhahaa turte kun. Lakkoofsa. Maqaafa waan dhuftu wayiinse. Lakkoofsa ta'eeti artiiwwan kun itti waamamaniin teegoog iljaang jennuun teegoog sadarkaa tokkoffaa ishee beeltii adii fi keelloo gidduutti kennamudha. Jenneet hamma pumsee jennamu sadarkaa gurraachaatitti kennamu pumsee jenna. Pumsee jechuun sadarkaa artii beeltii gurraachaaf kennamudha. Akkaataa sanaatiin qoqqoodameera. Isa sana gabbisuudhaaf immoo kalaqaa fi dandeettiin falasama leenjisaa sanaa murteessaadha. Amma minimum standardii suniin kaa'ama. Maximum standardii immoo fayyadamee ijoollee isaa kalaqa adda addaa daddabaleet falasama isaa dabalee falasamni tokkoon jira. Isa sana irratti waan inni beeku waan inni cimfatu kalaqa addaa dabalee ijoollee sana akkaataattiin artii sana baay'ee ittiin gabbisuu danda'an kennuufii danda'a. Garuu sadarkaa addunyaatti idilaa'eera artiiwwan kunniin. Qo'annoon amma World Taekwondo WTA jira. WTA World Taekwondo Association an jedhamu sadarkaa addunyaatti inni gutumaan gututti dhimma leenjii fi gahoomsuu Taekwondo kanarratti baay'ee hojjeta. Bara baraan immoo waan ittiin modify yookaan waan inni guddisuu danda'u irratti qorannoo gaggeessu. Baay'ee qorannoo gurguddaa qaba. Profeesarota hedduutu jira dhimma Taekwondo wajjin wal qabate. Kanarratti ispoortii kanas more ammayyeessuudhaaf saayinsii gochuudhaaf guddina dhala namaatiin guddina teknooloojii wajjiniin akka inni deemu gochuudhaaf bara baraatti qorannoo gaggeessuudhaan guddisaa jiran. Ispeeshaalii amma olompikii keessa akka hin baane olompikii keessatti immoo baay'ee populaar akka inni ta'u amma kubbaa miilaarraatti aanee populaar ispoortiin World Taekwondoodha. Deeggaraa hedduu minaan qabu World Taekwondoodha. World Taekwondo baay'ee amma sadarkaa biyya keenya keessatti World Taekwondo baay'inaan hin beekamu si'a malee akka addunyaatti lakkoofsa guddaa an ta'e ani deeggaraan qabu nama baay'inaan hirmaachisee World Taekwondoodha. Akka biyyaayyuu lakkoofsi baay'ee hedduudha. Adaamaatti fakkeenya wirtuu leenjii 40 oltu jira. Yoo xinnaate nama 50 yoo baay'iftee nama beeka. Kanaaf akkaataa sanaatiin baay'ee populaaraan ta'edha. Olompikii keessa akka hin baane immoo qorannoo adda addaa gaggeessuudhaan guddina teknooloojii wajjiniin wanni hedduun hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Aartiin kun keessumaa yeroo dorgommii amma gaafa ringii keessa seenanii mee akkamii seerrichi keessa jiru? Sirkilii wayii tokko jirti achi keessaa bahuu hin danda'ama moo wanta jedhamu mee maali? Seerri dorgommiin World Taekwondo keessatti dorgommii lamatu jira gosa lama amma yookaan immoo spaaringii qofa yookaan immoo dhitichoon qofaan ni gaggeeffama akka ittiin fakkaanne uummanni keenya beekuu qabu. Taekwondo keessatti World Taekwondo keessatti gosa ispoortii dorgommii lamatu jira. Tokkoffaa paatarniidha yookaan immoo pumsee jennu sana jira. Innis kaataagorii hedduu qaba. Fakkeenyaaf dhuunfaadhaan hin seenta gareedhaanis hin seenta. Nama lama sadii taatee ittiin seentu jira. Dhuunfaadhaan seentee tan dorgomtu jira. Akkasumas immoo speeshaal jedhamee ammumaan dabalamee jira pumsee kana keessatti. Kunis dorgommii tokkodha. An lammaffaatti gaafa dhufnu immoo sa'a kanatti yeroo ammaatitti biyyattiin ta'e natti hirmaataa jirtu pumseenaan hirmaataa jirtu almost biyya keessattis darbee dorgommiin xinnoo gaggeessuutti jira malee paatarniidhaan gaggeeffamaa jiru. Karaa kanaatiin baay'ee ittiin deemne hin milkoofnes. Baay'inaan an beekamu dorgommii amma faayitii kanaatiin yookaan immoo dhitichoo kanaatiin. Dhitichoo kunis ammas gosa lama. Gosni lama fakkeenyaaf gangareen jira biyya kana keessatti hin jalqabamne an dhuunfaa jira. Amma nuti uummannis baay'inaan han beeku an dhuunfaadha. Namni lama dirreema dorgommii sana 8-8
meetira 8 dalga meetira 8 dalgaan 8 kaaree sana keessatti dorgomu. Iskeerii keessattis jira, hexagonis an fakkaatus jira. Bifni isaa bocni isaa karaa sanaatiin ni gaggeeffama. Dorgommiin sun kaataagoriidha. An gaggeeffamu kaataagorii jechuun namni kiloo wal fakkaatu wajjin. 48 gadi taanaan 48 gadi. Dorgommii kana keessa kiiloo malee umurii ilaalamu. Ilaalamu kiloo kaataagoriidhaaf dandeettii isaa almost kiloo sanaatiin ni beekata eetiin argama taanaan mucaan sun dorgomaa yookaan mucayyoon sun dorgomte dubartis dhiiras qixaa miti kiloo kaataagoriin isaanii garagara akkuma dubartii wanni isaanii. Achi keessatti dorgommii gaafa gaggeeffamu namni mucaan yookaan dorgomtoonni lamaan sunniin dirreettiin seenu 8 an ta'e jechuudha. Sana keessatti hin seenu sarara sana gallakkisanii ba'uun hin danda'amu. Sana keessa taphatu seera mataa isaa qaba. Seera mataa isaa eeggatanii taphatu. Fakkeenyaaf gaafa taphachiisan murteessitoonni daangarraa ta'an jiru. Murteessaan an jidduu jira. Ani tapha sana kan geggeessu jira. Murteessitoonni an daangaaraan sunniin qabxii qabatu. Inni jidduu sun immoo taphicha sana akkuma kubbaa miilaa gaggeeffamu sana faawolata hojjetaman achi keessatti waan hin taane hojjetaman gaafa dirreerraa bahu gaafa waan hin yoo kufu yoo wanni faawoliin hojjetamu kun gutumaan gutuutti taphichi sun akka seeraan gaggeeffamu ni taasisa kan gidduu sun. Saa kan ammatitti garuu taphicha sana gaggeessuudhaaf baay'ee ammayyaa jira. Protectorri ati uffattu kan immoo dorgommiidhaaf meeshaaleen ati uffattu jira. Hergeriin mataa irratti uffatamu jira. Fuula kee irratti an uffattu jira. Harka kee irratti an gashitu jira. Luka kee irratti an gashitu jira. Asii laphee irratti gutuu garaa irratti an galchitu jira. Isaan kunniin gutumaan guutuu elektirooniksiidha. Gaafa qaamni morkataan sun gaafatti dhitichoodhaan si dhawu yookaan immoo munyoodhaan yookaan munyaa booksiidhaan si dhawu iddoon itti dhaamu jira. Gaafa gara irratti dhaamu qabxii lama agarsiisu jira. Fuula irratti qabxii sanatu mul'isaa jechuudha. Eeyyeen gaafa achirra dhawu wanni display godha. Display wanni screen irratti display godha jechuudha. Qabxii sana display godha akkaataa sanaatiin ni gaggeeffama. Han danda'amu gara fuula irratti miilaanii fi harkaan. Lamaniinuu. Eeyyoo lamaniinuu hin danda'ama. Akka itti dhooftu immoo seera qaba mataasaa danda'e. Gaafati muyyaadhaan dhooftu gara irratti gaafa dhooftu munyaa gutumaan gutuutti gara irratti laphee fi gara irratti qofa dhoofta. Bakki itti qabxiin ittiin lakkaa'amtu irratti dhoofta. Funyaa asii mormaa ol garuu harkaan hin dandeessu. Miilaan garuu hin dandeessa. Miilaan bakka lamaan kan itti fayyadamta. Harkaan garuu isa amma akkuma isin jedhe sana iddoo kana fayyadamta. Akkaataa sanaatiin qabxii garaagaraa qabu of danda'e jechuudha. Fakkeenyaaf naannooftee gara fuula irratti dhooftu dhaabattee gara fuula irra tolee uchaagiyan jedhamu jira qaaraa xiffee barteedhaan jedhamu isa gaafa dhaabbatteetiin milaatiin fuula gaafa dhooftu qabxiin agarsiiftuu fi naannooftee fuula isaa keessatti qabxiin galmeessitu garagara akkaataa sanaatiin dorgommiin sun hin gaggeeffama. Baay'ee namatti tola. Maasterii Firemee kana booda eessa ga'uudha yaadni kee? Maasterii irraa gara giraandi maasteriin hin jiraatu fakkaatee gara sanatti ol guddachuudha moo mee kaayyoon maasterii Firemee maal? Kaayyoon kee ammoo ispoortii kana nan dhaaba jedhee isin dhaabuu hin danda'u. Akka araada namatti ta'a jechuudha. Kanaafuu ammas xiqqoo na muddabeera garuu jilbatti gara dorgommii nan deebi'a jedhee yaada. Maal in kufteetti moo maal taatee si miidhame laata jilba? Nama wajjin wal dhaane akkatti. Hanga amma immoo operaasiyoon barbaada garuu isaa hin sirreessine. Isaa sirreessee gara dorgommii nan deebi'a jedhee yaada. Gara maastarii dhiisiitu akka biyya kanaan nan hojjedha jedhee yaada hayyuu. Hayyee ulfaadhu milkaa'e jenna. Mee maastarii gara keetti deebi'e. Akkam dorgommiin kun nama nyaachisaa? Birrii qabaa? Garatti biroo Gaafi gaarii na gaafate. Andoon baabas maabraara tiyaa osoo bizinesii qabaatee har'a bakka dhufu pileenii addaatiin as miidiyaa kanarratti namu dirree kana dhufu qabaa ture. Maaliif jette ispoortiin kun jaalalaa fi ispoortii kanaaf waan qabdu kennite humna kan kee kennite dafqa kan kee itti baaftee galata namarraa eeggasu osoo hin taane dandeettii qabdu dhalaaf dabarsite darbita. Beekamtoonni nu ol jiran abboonni nuuf jiran maasterii makanaa digirii arfaffaa odoon geenye jiruu isaa odoon fooyyeffanne gara bakka dhugaa deemantu jira. Maarshaal aartiin qarshiin qabu. Maarshaal aartiin beekamtii qofa waraqata. Beekamtii gara qarshiitti jijjiiruu hin danda'amu.
gara qarshiitti jijjiiruu yoo ta'u dhalaaf ka dabarsutan qarshii caala nuuf jechuudha. Dorgommii irratti fakkeenyaaf dorgomaan tokko biyya alaa deemee akka tasaa atileetis ta'ee gosa ispoortii kennaatis haa deemu yeroo deemu akka tasaa badhaasa addaa argachuu danda'a. Dhibbaaf dhibbatti ka dubbadhu gahaa miti. Gahaas mitis gosa biyya biraa deemtee dorgomuu qofa doon taane magaalaa irraa yookiin godina irraa deemtee biyya naannoo kan kee bakka buutee yeroo deebitu simannaan si godhamuu fi ispoortiin aarsaatti kaffaltu hin beekamu. Yeroo jalqaba bara 1999 irraa qabee birrii 25 jalqabsifne nu amma yeroo ammaa kanatti maarshaalatiin kan hojjetamu guddatee birrii 300 akkas maksimum 500 haala kanaan qarshii hin qabu. Deebii gabaabaa. Abrahaam maal yeroo baay'ee kan inni nyaata akkamii fa'aa filatta tariitii ispoortii hawaasa fayyadu ta'uu mala qaama keenya eeggachuudhaafis ta'uu danda'a waan jedhumoo. Yoo nyaattes baay'ee luus goota tireeningii yeroo dheeraa waan irratti fudhattuuf luus goota haa ta'uyyuu yeroo baay'ee paastaa akkasuma fuduraaf kuduraa dabalataan immoo akkuma duratti jedhame ruuzii kanas hin jaalladha killeefaa ispeeshaalii aannan garaa duubaadhaan tittuufaa yeroo guddina kootii arsiin daladhee waan ta'eef yeeyyoo baay'een jaalladha kana addaa waan ta'e ani nyaadhuus hin jiru angorsuu garuu aradan qabu. Even nyaata iyyuu aradan qabu hojii qabaannaan dhiisuu dandeessa. Hojii qabaannaan natti bakka wanti na dhaga'amu hin jiru jechuudha kana dhabaa. Ifree matoomee tariitii ayyaana wal qabatis haa ta'uu jiru mukii guyyaa keessatti waan si mudatee beeku waan yaadattu jira. Kan mudate tokko maal seete amma maaster Kiyaas Baasiin na bira jira tokkoffammoo maaster Zeenuu kan jedhamu dorgommii kanarratti na wajjin baay'ee kan deddeemanii isaanii maaster Yoobaa wajjin jechuudha. Kanarratti ani dorgommii keessa seeni na rukutaa seensarii na barreessu dide. Seensarii kun maal ta'e jedhee ammas nan goba homaan jiru. Maaster maal ta'e seensarii kanaan hojjetu jedhee gara isaan zoor jedhe. Inni immoo ana nagatee gara seensarii kaadhee seensarii haaraa fidimee jedhee kan bira jijjiiree fide jedhee kan bira jijjiiree fide ammas naa jijjiiree naa kenne ammas galchina immoo gara dorgommii deemnaan inni sanuma ta'e araaraa maal ta'e ijoollee jedheen nan goba marsaa takka irratti daqiiqaa 2 taphatta daqiiqaa 2 fidee oduun deebi'u maaster maaliin maalan godha jedhe. Maal si goonaa seensarii jijjiiree akkam goonummoo naan jedhee. Silaati gaafa rukuttuu lakkaa'uu qaba achirratti. Gaafa rukuttuu lakkaa'uu qaba. Inni akkatti cufee tasaadhaa tuqnaan kan isaa hin barreessa. Abboo maalan ta'ee oduu gaafa dus si jijjiiree maalan godha jedhee bakka waxxari taphadhe jedhee ammas agaggeechi. Gallaan sanuma ta'e. Bakka inni ala ta'ee bakka gubatee. Kaayee akkatti dhaabbatee naa laalaa. Oma lakkoofsi hin jiru. Oma bakka gadhamee kanarratti hin qaba. Lammaffaa immoo Shaashamannee bara meeqaa deemnee maaster? 2006. Deemnee achitti hanga Adaamaa deemee achitti deemee. Adaamaa bakka buutanii deemte. Deemee tan achitti moo'ee kokkobee ta'ee deebe. Oduun deebi'u immoo torbeen keessa immoo gara Addis Ababaa deemnee oopin toornaamentii achi seenuu qabna. Guyyaa 3 booda achi deemnee sanaan booda immoo asitti nama cimaa kan jedhamu eenyu jedhee gaafadhe. Shaashamannee deemte. Finfinneen deemee sanaan booda immoo asiin gara Salaam kan jedhamu nama cimaa jira. Beera budinii ture na dura inni Kooriyaa manaafaa deeman. Kazaan isaadha bakka kiloomeeqa inni taphata. Akkana jedhe naan jedhe bakka isaa irratti galee nan taphatha jedhe nan taphatha. Isa waliin taphadha. Isa waliin malee hin taphadhu hin jedhe. Maaliif filatteti garuu? Maal barbaadde? Nama cimaa maal barbaadde? Bakka morka agarsiisuuf dandeettii. Dandeettii agarsiisee hambasa kan ta'u aanaa ta'uu qaba biyya kanatti hin jedhee yaadee. Kazaan isaan lachuu hin ta'u jedhanii maaster Zeenuu wajjin hin ta'u isa bira walitti qaxxamuun hin barbaachisu inni bakka dandeettii baay'ee qabaan ta'u naan jedhan. Sila filatteetii kan dorgomtu moo akkamii waan? Filattee dorgomtaa sila akkamii seerri isaa moo jarumatu walitti sin fidu? Maaliif? Kiloo kaataagorii walitti goonaan walitti dhufuudhaan. Oopin toornaamentii kana.
kaazaan akkana godhee achitti 68 taphatee ture iyyuu kiloo 4 buuse 5 ምናምን buusee immoo 63 tti dhaabadhe Addis Ababaatti. Achiin deemee immoo yeroo san inni duwwaa dhaabbataa Zainuu kan jedhamu wombarirra jira galee. Isuma waliin taphachuu galte. Marsaa sadarratti immoo ምናምን walitti anis ijoollee 3 fixee innis ijoollee 3 moo'ee na biraa dhufe. Anis ijoollee 3 moo'ee walitti dhufne. Kaazaan sanaan booda immoo ani oduun galu asirratti wombarirratti kan jiru sun katakkaatti na jedhanni. Inollata. Haala kan taphatu ani maaliif akkatti taata'ee inni akkatti dhaabbatee na ilaala. Seenee yoo moomes takkaallee duubaan jedhu akkatuma irra deddeebi'ee fixa dorgommii kana duubaan jedhu jedhee qaalee seenee nan seene. Sanaan booda shaggaa taphattee bahe. Lammaffaa seene shaggaa taphatee nan bahe ammas sadaffaa seene shaggaa taphatee walqixa taanee lamman keessanii sadaffaa irrattis walqixa taane kan golden point kan jedhamu immoo afuraffaa seenne afuraffaa seenne inni sinna nan deebisa anis nan deebisa namuyyuu point kan galchu dhabe afuraffaa irratti gallee yeroon finne sa'aatiin xumurame booda immoo taphaa shaggaa kan taphate ምናምን jedhanii dhangaa kan jiranii daar irratti isaan filatanii isaan matu harkaan filatan isaan anannaa filatan yeroo san immoo anis akka baay'ee gammadee mucaan immoo waan cimaa waan ta'eef bakka haaree namni baay'ee isaaf jedhee boo'ee beekama waan ta'eef bakka yoo galanis akka naashinaal tiimii keessaa in ajjeesaa hin gallakkisu jedhanii Maartina godhan anarratti araanis achis hin dhaga'u jedhee achi keessaa seennee anatu deeme biyya alaa. Carraa sana wayii carraa sana kana gaxxamanii hin jira. Namni rukuttee kuffistee miidhamee jira. Nookaawutii bazirraraa baasee nan beeka achi asallamuu eessa rukutte? Asirratti rukutte. Morma kanarra? Asoosaa akka Itoophiyaa shaampiyoona deemee immoo garaa irratti rukute mucaan nookaawutii ta'ee beeka. Kufii jennaan hin ba'a jechuudha. Kufii jedhuun ta'a already Nookawutiin ta'a daqiiqaan qabamuu jira daqiiqaa sana keessatti dandamatee yoo gara dirreetti hin deebi'u taanaan almost. Tole isinoo jiruu keessatti wanti si mudatee waan yaadattu? Waan mudannoo keessatti jiru jireenya keessatti tokkoffaa wanti si mudatu hin dhabu akkaataa ispoortichaatiin wanti na mudatee keessa kiyya yeroo baay'ee natti dhagahamu waggoota 3 wal faana kiiloo kaataagorii dorgomsiifnuu keessatti dorgomaa cimaa leenjisaa cimaa ta'uu barbaada kaayoo qaba warra durus ta'e warra nu boodas jiru keessa ta'e nama 2tu jira nama 3tu jira biyya keenya keessa jechuudha kana keessaa tokko anaayyuu jechuun haala kanaan kun wanta galmeesse keessaa kana ga'uudhaaf kiiloo 54 nama tokko Abiyyuu Zayidoo jedhama mujaan baachii isaaniiti kiiloo 54 nan guutu yeroo baay'ee nama san kiiloo 54 kana keessatti sanii gad na amma leenjisaadha magaalaa kana keessatti sadarkama isaanii irra jira haala kanaan haga bira teessee mana kee keessa teesseetti waan dandeenye kanaan jiru maqaalaa dura jiru saniin waan ofii nyaattu nyaachisaa biraa baasu dhoggeetti kiiloo isaa 50 irra ga'e akka tasaa 50 irra ga'e guyyaa galma dorgommii kana akka tasaa kiiloo irra ba'u waan naasuu qabuuf kiiloo na jala gadi bu'e. Akkasuma namatti nyaachisa. Namoonni baay'eenis waan hin jirreef namni jala hanqatee jennaan waan ulfaatu. Kana keessa kilabiin jiru magaalaa keenya keessa namni akkuma qarasiin keessa akka biyya isaatiitti namni jala gahee isaa waan hin dhufneef isa bakka isaa buusee kiiloo san namni dhugumu jiru. Yeroo isaan qofatu jira magaalaa kana keessa. Haala hin jiru namni bakka isaa buusuu danda'u. Buusuus hin dandeettu maqaa galmeessiftee booda biyya biraati kana keessa Shashamannee irratti mucaan kun kiiloo daqiiqaa naa kennamu keessatti waan nyaatu nyaatees muuza nyaatee akkuma qara gabbuusuun jiru sun ol kaasuunis chaalenjii qaba. Muuzii kiiloo tokkos nyaattee bishaan kiiloo 2 sa'aatatti si kennamtu san keessatti itti fayyadamtee kiiloo dhaabbachuu qabda. Garuu achirra baatee koffaa amma deebitee chaansiin lammaffaan jiru. Kanaaf mucaan kun muuzii kiiloo 2 bitee uffata shurraaba guddaatti uffisee
mataan isaa rifeensa qaba amma garuu amma nama guddaa ta'eera malee mataan rifeensa guddaa qaba rifeensa isaa kanarra bishaan gad naqee shurraabichitti uffise kana akka qaama isaanii amma uffata jalaa qofaan kan kiiloorra bayan yoo kiiloo isaan dhufne haala jiruun mi'eessaniitiif haga qaama ofii furraa baasee qullaa isaatitti mijaraa amma yeroo san garuu hin jiru bishaan itti gad naqee uffata isaarra yoo kiiloorra dhaabbattu mucaan kun muuzii nyaate asiin akka miizaan irra gad hin dhiibne akka naqabee dhaabadhaani gadhiis miizee akkasii yoo kiiloo isaa naa guute yoo kiiloo isaa guutee irraa buusii gama gadhiise akkuma jiru gaafa kiiloo madaala gadhiise kiiloo guyyaachin naa guuteera bakka guyyaa san gara dhumaatti fidaa irraas maalumee namoota bagattiin singee jettu yoo qabaatte namoota tokkoffaa guyyaa addaa kana ga'uudhaaf rabbiin galatoomfachuu qaba bu'aa bayya amma dubbanni kana keessaa fi sa'a yeroo amma dubbannu kana kan nu gargaaree akka hafuura kenna baafanii dubbanni kun godhe isa waan ta'eef galanni isaan badin jedha lammaffaa maatii koo gannaan haadha manaa koo Eelina Maarii kan jedhamtu baga guyyaa ayyaana kanaan si ga'e baay'ee si jaaladha haala kanaan waggaa itti aanuufis waggaa ayyaana gaarii nu haa godhu jedha rattaan jedhamu harmee koo Daroo Qaccisoo miti abbaa koo Buttaa Bulbulaa jedhama obboleewwan kootiif haala jiruun hundumaafuu baga ittiin geettan baga ittiin nu ga'e isin jedha kuma hiriyoota koo kan baana waraanaa jiranis kan leenjistootaas warrootas jirtanis isinis galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Abraamatoo waan jiruu kee keessatti waan yaadattu waan yeroo baay'ee hin daganne gabaabsitee nutti himteessumaanuu ergaa kee dabarsuu danda'a. Baay'ee ogummaa tokko keessa waan jirruuf yaadannoo anis qabu kanuma bara 2006 irratti dorgomtoota dubartoota irratti ani baay'inaan hirmaachisaan ture. Isaantu yeroo baay'ee kiiloo isaanii gadi buusuudhaaf baay'ee rakkisu. Qabsaa'ii salphuu furdata. Amma ijoolleen sadii turanii kan dorgommii gara 6dha. Isaan keessaa ijoollee sadii baay'inaan eegan ture. Isaan keessaa Naardoos kiiloon ishee barii Tiyaanuutti ittiin dorgomuu dandeessudha. Haa ta'u garuu ijoolleen isaanii nyaata isaanii akka isaan qusatan taasisuudhaan itti mee galgala maatiitti bullee ganama gaafa deemneeru anaan dhokatte beelofteerti anaan dhokatteet biskuuta yaatteerti biskuuta yaatte hin nyaanne naan jette walumas ta'an guuttee beekaan normaalii kiiloo ishee na gaafa kiiloo irra baatu kiiloon ishee wanni ta'e wal darbe daqiiqaa 30 keessatti buustee kiilootti deebi'uu qabda daqiiqaan si kennamu jiran guyyaa sana baay'een nahe because ijoollee eeguu keessa otoo guyyaa sana haftee warqiin sun isin dhufu ture na magaala keessatti ishee wajjin kiiloo buusuudhaaf fiigicha asfaaltii irratti fiigaa baay'eera isa yaadannoo guddaadha inni itti aanu Kooriyaa keessa yeroo leenjii baanee laaqana nyaachuuf deemnu nyaanni jaraa xinnoo safuu aadaa nyaata keenya wajjiniin amantii eeyyoo baay'ee onnaadha akka carraa ta'ee hiriyoota keenya wajjiniin onni yenna ani baay'ee of qusadhee nyaata sana jechuudha na akka carraa paastaa sugoo jini ni ajije paastaan fudhadhee taa'e paastaa sana nyaachaa jira almost lakkaa ol deemeera gaafa asti shuukaranii gaafa gadda'u qo'aadha beektaa gaafa gadda'u saanii jala eeyyoo na gaafa maa inni dheete gaafa paastaa gargar baaseetti wannaa jedhu akka wannaa maa inni isaa qandaa'u ta'ee dhumu sana jira akka sanaa fakkaata geessisaa akka malaawii keessaa seafood jedhu garuu seafood jedhanii normaalii galaana keessa baasanii isaanitti hojjetu normaalii nuti aadaa sana osoo hin qabne seafoodidha isaaniif wanni normaal eeyyoo gosa qurxummii keessa jedhaniitiin wanna jedhu haa ta'u garuu baay'ee gaariidha baay'ee qabisaa coomaa wayiiti coomaa wayitii garuu akka lafii ofirraas hin qabu qolli ishee garuu akka qocaa wayiiti jabaati na is keessa gaafa wanna jedhu keessa mallisa wanna baanaan fiigee qaba deemeetiin mandiincaanii guyyaa lama dhukkubsadheetiin eessa sana eeyyee baay'ee warra corri koon didee guyyaa akkas treeningii sararratti dhaabillee jira isa yaadne inni raaffanne baay'eedha guyyaa keessatti waan si mudatu kun garuu anaaf seenaa dheedheetti ijoolleenis yeroo sana viidiyoo sana waraabaa turanii akka ta'aa tures hawaasa keenyaa guutuu biyyaa amantii kiristaanaa maraa baga ayyaana qillee sinii ga'ee jechuu barbaada maatii kootii yaada manaa koo Azibaa Addunyaa daa'ima laman qabaa sanyii maqaars baga ayyaana kanaa sinii ga'ee abbaa haadha obboleewwan keenyaa guutumaan guutuutti hordoftoota amantii kiristaanaa akkasumas immoo uummata Itoophiyaa biyyaa fi biyya alaa jirtan marti baga kanaan geessanii jechuu barbaada ijoollee atleetota ispoortii gatii kaffalanii aarsaa guddaa kaffalanii alaabaa biyyattii ol kaasuudhaan seenaa biyyattii haaraa galmeessisan ka atleet Salmoon Tufaa
Taarikuu Nardoos Sisaay ijoollee biroos baga ayyaana qillee isin ga'ee jechuu barbaada. Baga geessan baga wajjin nu ga'ee jechuu barbaada. Ulfaadhu galatoomii Maaster Fireematoo namoota bagattiin isin ga'ee ayyaana kanaan jettee dhaamtuuf yoo jiraate. Ani kanuma irratti baga ayyaana qillee isin kan beektanis faamilii kiyyaas waan ta'eef daa'ima kiyyaas mana kan jirtu niitii kiyyaas baga ayyaana isin ga'ee jetta. Ayyoo ulfaadha qophiin addaa ayyaana qillee sababeeffachuudhaan isiniif qopheessine ispoortistoota teekaandoo waliin yookaas immoo warreen ispoortii keessumaayyuu teekaandoo kanarratti biyyaaf bu'aa buusanii dhuunfaa isaaniitis haa ta'u dargaggoota baasuudhaan leenjisuudhaan bu'aa guddaa kanneen galmeessanidha. Keessumoonni kiyya akkuma jalqaba isiniif hire Maaster Fireem Girmaa akkasumas Global Maaster Abrahaam Lagasee Maaster Kiyyaa Buttaa jedhamu guddaan isin galateeffadha. Ayyee ulfaadha. Galatoomaa.